Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Fuad Show jalatti argamtan nageenyi kiyyaa kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jechuun barbaada. Eeyyen har'ammoo waan ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Innis maayin yoo jettan egaa Nasraa Gursum kaleessa malee guyyaa lama dura kan dubbataa turre jechuudha. Nasraan haala kamiin akka deemte dubbataa akkan turedha jechuudha. Daawwattoota kiyyaa asirratti argamtan marti keessan jechuudha. Eeyyen har'ammoo waa baay'ee qabadhee dhufeen jira. Waan isin jettellee waan isin jettee dubbattellee qabadhee isiniif dhufeera. Nasraan Faransii deemte moo Kanaadaa deemte moo eessa deemte warra jedhaartanuu fi kunoo har'as qabadhee isiniif dhufeera. Soba isin sobdus immoo isiniif qabadhee dhufeen jira. Eeyyen warri viidiyoo kanaaf haaraa taatan subscribe haala kanaan godhachuudhaan maatii bashannanaa fi maatii jaalalaa ta'a jedha. Nooruu anaa dhufu. Me gifti Nasraa Nooruu jechuun barbaada gamanumaanii me ati biyya eessaa deemte jirta. Namni baay'een Nasraan Kanaadaa deemte Ameerikaa deemte waan akkasii hoo ifamaa jira jechuudha. Me kottuuti daawwattoota kiyyaaf biyya deemte kottuu himi akka bakka misaayyuu hin qorra jechaa jirta. Eessa dhayxee biyya kam dhayxe jettanii namni baay'een na gaafachaa jirtan. Keessumaan baane ganaa hoteelaan jira hin qorraa kun wakkanan jijjira. Akkasitti hin qorraa baay'ee qorraa jechuudha. Biyyi kan yeroo hin qorru jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa akkuma beekamu kun ani kan hin jiru Jarmaniidha jirti jechuudha. Waa'ee Jarmaniis immoo waa tokko isiniif hin tuqa jechuudha. Seenaa Jarman jechuudha. Itti aansuudhaan egaa baga rabbiin achi si geesse haadha fira koo haadha dee baga dhaqxan Jarman jettanii galgala keessa booliidhaan nama addaatee dhaquudhuma kan nama gaddisiisa malee yoo ta'e jechuun yaani jaartiin shiichi kun Jarmaniin dhaquus Ameerikaa dhaquus maafi faayida yaani maafi faayida fiu faayida jaartiin kada boodi laayivii wayin gaccaatu waa tokko jettu booliin dhaabate diina maali waraababaan dhaabateera jechuudha jechuun waggaa 40 kutaatti waggaa 40 wayi waan taateef diinii dhaabateera jechuudha barkana booddee akkoo kootiin hiriyaadha jechuudha baga dhattanii baga achi geessanii gaa ndeekoo gaa Nasraa waa tokko dubbattee turte gifti Nasraa koo akkuma beekamu gaa waan isin dubbataa turte dheengadda liivii irratti jechuudha. Viidiyoo isaallee isiniif qabadhee dhufeen jira waan ta'eef hundi keessanuyyuu laayikii tuqaa bashannana gaarii jenna hanga dhumaatti. Mee Nasraa al tokko isiniif hin deebisaa. Biyya sana keessatti kan na rukuchiise yookaan kan na tumsiise shira Itoophiyaa irraa narratti dalagamee jette. Mi al tokko kolfaa bishit jedhame me. Gudmatsiu jette Tigre. Gudmatsiu Tigre. Shira Itoophiyaa irraa narratti ofii kooti yoo simuu tontaane ragaa wajjin sin dhaggeeffachiisa. Me adde Nasraa kottaati akka haala kamiin akka tumamtan eenyu akka isin tumsiise me kottaa eeruu nu kennaa me akkam. dhufee asiin nagahe malee. Sinigalee Oromoo an dhimmaan Oromummaa kiyyaaf ol bahee sooshaal miidiyaa irratti dubbadhu irrattiin kan rakkoon sanarra geessean. Rakkoon biraa takka hin jirtu. Shira Itoophiyaa irraa ka'ee Itoophiyaatti ijaaramee Ijipti dhufeetu Nasraa Gursumii lubbuu isii galaafachuudhaaf ka'e. Ani eenyu caaleetii miti, ani eenyu gaheetii miti, ani eenyurraa kunooti gaa hindeekoo Nasraan keenya akkaneetti dhaggeeffadha. Me akkuma beekamu kan ajaa'ibe me dhaggeeffadha rabbira. Me Nasraan kuni me waan isin maal taateef me gifti Nasraa ammas isiniif hin deebisa Nasraa dhuma jechuudha. Me dhaggeeffadha. Maal jette beektu? Waanani miidiyaa irratti dubbadhuu fi waanati waa'ee Oromoo kooti waa'ee qeenxee kooti waa'ee Oromoo kooti san dubbadhuuf iyyuu shirri kun irratti dalagame viidiyoo jedhullee to'annaa jala galchineerra me isiniif dhiyeessee isin dhaggeeffachiisa. Me adde Nasraa maaltu isin sababa maaliitiif akkana dhaattumamuun keessan silaa kan duutanu maaliif maal jettu kottaa. dhufee asiin nagahe malee. Sinigalee Oromoo an dhimmaan Oromummaa kiyyaaf ol bahee sooshaal miidiyaa irratti dubbadhu irrattiin kan rakkoon sanarra geessean. Rakkoon biraa takka hin jirtu. Sababa Oromoo taateef ajjeefamte jechuudha. Sababa Oromoof miidiyaa irratti dubbadhuuf jette.
يا شيخ أنا وسنا صبرينا كنا وسنا كنا كسر أني كنا عجائب إنجلي مليان مي وانت تجارتي بولي ندات كنا أبي ربي رسولي آتي نم شر إثيوبيا دا إتالبا ما كان شيء جالو ميكا فجرا يا أوروموكي كان شيء جالو باية تجرو دبي كيسا فجنجا دي سير إجبتين نيسي سجمر جبسين كيساتي هركيو إني جراتي وان تاتي في موتومان إثيوبيا واتو كل شيء كتشو نندا وجدو إنما باسبورتي داني هركا موتوما تكافتوما إمباسيك أباتي جراتو مانه نمني هركيو إني جروتا كشريتي تاتا موتا كلين جرو ندندامو يعني مرقسات مالي أتولجا أوسيني أولتاتي يجورا رس أتولجا أوسيني أولياتي أتكي سافتامو في هجرا يا ما كان موتو ما فعل سرو نجرو دي ما جرى تجمع أكنا أكمل تيسي أبي يسيقف كذا قتري والله إدمي وتوجو تبى درات تنجدي من قافسر يا جماعة يا بيا ربي في رسولي جداتي من أسراك نشرة إثيوبيا كيسا موتمان نما كنا هندا كيسا شيمو إيسا بيسا بيجو إني أركيو إني جرو إيسا يو إيسا دبي كان فقون دي منا دبي أما موتمان أبا بربادي كابون دندا موتمان إثيوبيا تو أندا وسجلا وجون دندا ما مدل جزيرة فكينيا جرو متي ما باندوني فرديني وياني جرا كسي مالك ديسه دندا أبر إمباسي بيسناتين أشجرا إمباسي إثيوبيا هنگي سو كچورا دندا جو مالي مو نسرا كنا كا أدي نسرا كنا كا مسوا بسانا نغاسا عرب سنيف ما أنغاسا دي سي أبييو عرب ساير تو سبب بسنا فيو شر ستة تامير كنا توم تيجو أورموف دو تيرا ما يجو غرسا براتي غرو أورموف دو تيرا good masiu jati tegre good mata malat ko good masiu isa dubai kan fagon de mina dubai amma motumman abba barbade qabun danda motumman Ethiopia to anda so jala wucun danda ma madal jazira fakkenya jiru miti ma bandonni fardeni wayane jara kasi malif dise ndanda abar imbasi bi sanatin achi jira imbasi Ethiopia hangi so gochu danda ajo mali mo nasra kana ka adi nasra kana ka me sawa basana ngasa arab sani ما أنغاسا دي سي أبييو عرب ساير تو سبب بسنا فيو شر ستة تامير كنا توم تيجو أورموف دو تيرا ما يجو غرسا براتي غرو أورموف دو تيرا good masiu jati tegre good mata malat ko good masiu malat jalasoche ምንድነው እናንተ ደግሞ ላይኪ ቱቅ ያሙ መላይኪ ቱቅ ቶን ስላሉ ቱቅ አካሰደ ማለት ነው ቶላኪ ቱቅ ማፊ ቱቅተኒሞ ከጀላ ማለ osoon tuqin nu daawwachuu dhorkaadha kuma beekamu jechuudha egaa nasraa kana ani kan ajaa'ibaa ture an nasraan wallahi billahi hin sobdii subbii rama subhanallah yaa sheekana yaa alfaqii amadu mar yaa giifti faaxuma naqaqabaa ka jedhan yaa sheekana use innan jedhu kun mee nasraa kana rabbii ati mee eenyuman yaadate dhaqeetu qalaa rabbii jedhaati أنا يوشيك تنتظر أنا يمكن ترى نور ماني كل نصراننا عرفتي ثاني نصران كوتشي سان كايرو تيجو قوتتي وقامك أف بدرت قوتتي يتابع أما شيء أتي أن إنك دكان عجائب ما نبيتو إن صبدة أوف تشيرتين تالي نم تكون تسير إنجو of ciccirte UNin akka biyya sana baasu kan goote ishee kan immoo natu beeka biyyi harkaan of mura waa funaannachuu edda harkaan of mura dhaqee gulukoosii dhukkuba hin qabne dhaqee gulukoosii ofitti kaa'ee yaa Oromoo kodiriinaa buusaadha ijoolleen biyya sanaa jechuudha maa kun beekamaa dama harka UNin nama miidhame yookiin nama ciccirame nama masrii rukutte waan akkasii kana yeroodhaan biyya sana keessaa baasa hin gargaara jechuudha nasraanii siisteema sanatti fayyadamuu jetteetu itti fayyadamte waan kana muud maalat no سيكا دك يا كوكي تيمودي كابي نوتي ديسي والله ستاني بايجو اكيتي اكوكي تيمودي كابي نايمار فواد تيمودي كابون دنديسو اتيان سودان اغا اكوما بيكامو نسران انغدا كندا ديمتي امريكا ديمتي بكنغا دان ديمتي غريسوني يچو يا تروي واتكو كاكا اسني فما يا اورومو كي دك فدا والله بالله جت أن هيروت بايع كبا جرمانين كيسا يجو بيا جرمان دكور لا بيا جرمان دكور والله بالله بدأ إثيوبيا كيسا تاونا ويا
Isini affeere isin dhageessuu danda'a hiriyoonni koo baay'ee achi jiru jechuudha. Jarmaniin keessa jiraachuun jechuudha. Wallahi billahi Kairoo keessa jiraachuu harka 10 caalaa jechuudha. Na amanaa isin jira. Jarmaniin keessa jiraachuun akka sareetti ilaalamta. Waa birrii yoo hin qabdu. Waa birrii wayii yoo chuun waan hojjettee dooraa argattu wayii waan akkasii qabdu. Waan daawwatamtu wayii qabdu. Zimbireesh manoor noo bakka. Laayivii yu gacca'uu dandeessu akka Kairootti jechuudha. Firiideemiin qabu. Akka Kairoo jechuudha. Birriidhaanis du'aa wajjin hin jiru jedhu. Taani harka shamarraa laalu jechuudha. Taani harka UN shiillee arraabbachuu. Yoo shiillee UN hin kennine assalaamu alaykum. Wanti jirri si'aan ilmoo dhalanuuf maaliif? Akka UN waa arraabbachiisu waa kennuuf jechuudha. Ijoollee sobiidha UN waa gata waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu adde Nasraanii ka Abyitu cimaa fayyadamtee jiraara indeeko. Kanaadaa fa'i Austraaliyaa kana fayyadamtee. Ameerikaa fayyadamtee seeraam indeeko ati Jarmanuma asirratteedha. Wallahi billahi an wallahi kakadheen isiniif himaa jechuudha. Jarmaniin dhaquurra jedhan ijoolleen Jarmaniin jiraachuurra Itoophiyaa baddaa keessa seenanii achi keessatti godoo jaalatanii jiraachuu wayya naan jedhe hiriyaan koo tokko jechuudha. Jarman biyya sareedha jechuudha. Abashaa isaa abashaa yookiin immoo Itoophiyaawii waan jedhame jechuudha. Akka namaatti ni ilaaltu Jarman jechuudha. Hojiillee qabanu salma yeroo fuudhe dhaqanii. Egaa giiftiin keenya adde Nasraan kun waan dhaqa Jarmaniin gaarii hinqorraayyuu jedhamu maal hinqorraayyuu inni qonjo akkam shamarraa wayii isin godhan jeffee akka danii beesaroon shamarra koo qeerritti waggaa 19 yaad birumaayyuu dhabdaare garuu haa ta'u biyya kireemiitiif biyya chaappistikiiti waan ta'eef siif mijaa'uu danda'a biyya sanatti jechuudha yaani. Zibette yesu kana laaqatee amma tokko jala qabiiti si'adhu garaa kee si'adhu yoona daawuyyuu hin dandeessu kana booddee dhaluu hin dandeessima. Jarmanitti yoo dhalan malee waa arraabbannaan hin jiru shiilleen hin jiru jechuudha. Otoo dhiigni sin dhaabatii yoo qabatte jabaadhuuti tokko lafa buufadhu waan ittiin shiillee nyaattu jechuudha. Sitti meeraan jechuudha. Kuni gorsa obbolummaa obbo Nayemar Fuad sii deebisanidha kuni jechuudha. Si dabarsanidha ergaa kana qabachuu qabda yaa Nasraa jechuudha. Jabaadhuu tokko lafa buusii jechuudha. Faranjiidhuma hojjala qabeessunas namni Oromoon sitti siqeessu sittin boo na beeka. Faranjiidhuma faranjii maraatu dhaga. Atri maa taarikii hojjechuu barbaaddi waan ta'eef akka keetii kana cafallaquu yooma guyyaa tokko sirra baate jechuudha. Jabaadhuu akkasumas godhi jabaadhuu tamma ilmoo argatu. Hin jiru Jarmaniin keessa jiraachuun hin jiru hojiin hin jiru dalagaan hin jiru barumsa hin jiru zacha rafuudha dhaqanii waraqaayyuu namaan kennitu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Gootittiin cimtuun akkanaa jechuudha fuula of cicciruunsi akkasii nan du'e nama Oromoo kiyya nan dhahameette UN itti boo'achuunsi. Waan jarri Ameerikaatti ergan si haarama. Jarmanuma asuma ollaa Kairoo jechuudha. Ollaa Kairoo na qabama. Jarbaadhaan na qaba jarbaarra taa'amee dhaqama. Ijoolleen baay'ee achi hin galanii jechuudha. Masriirraan achi seenanii. Tola jechuudha yaani. Walitti dhiyoo ollaadha. Biyyuma gaarii wayii deemteen si haaraman deen kun deekoo si'adhaa ka waan ta'e yoo dhiigni sin dhaabatiin jiraate jabaadhaa. Dhaamsa kana bakka jirtutti si bira gahuu qaba jechuudha. Abiyyi immoo isi raafuu akka keetti yoom gad deebi'ee ilaala rabbi jedhiiti. Maaliif banama cimaa kan si caalan baay'eetu jiru. Shira Itoophiyaa deemee daalattii nama. Amma an kana baay'ee dubbachuun barbaadu jechuudha. Baay'ee dubbachuun barbaadu waa'ee Nasraa jechuudha. Soba isiin dhangedda tuulteeffan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Daawwattoota kiyya jaalatamtoota warri viidiyoo keenyaaf haaraa taatan yookaan gara keenya maatii haaraa taatan saabskraayib godhachuudhaan maatii bashannanaa ta'uu yoo feetan jechuudha. Laayikii tuqaatii keessaa baha sheerillee waliif godha halkan gaarii jedha obboleessi keessan kan isin jaallatu kan isin jaallattan sun jechuudha. Yaada yoo qabaattan waan kaameraan to'ate yoo qabaattan WhatsApp keenya kunooti toorri miidiyaa keenya Facebook kunooti nu biraan ga'uu dandeessu halkan gaarii.